dibattee maarree minaamin no way hin barbaachisu. Osoo ilmaan kee rakkachuu jiranii si galee. Ilmaan kee maal dibatanii yookaan kaan immoo zeeta akkam dibatanii minaamin jettee gaafachuu jirta. Baatii meeqa yookaan kaan immoo amma meeqa akkasuma akkasitti. Jaartii namaa ta kabajaa qabdu ta rabbi irraa sodaattu ta akkanumatti miidiyaa gubbaatti quraana qaraatee yookaan kaan immoo fakkeessine silaa taate si galee waan jaarsi irra siin joo fi kana ni dhageessa ture garuu ati akkasii bitee jechuudha. Akkasuma kana ni soba. Okay, maashaallah bareeda. Fakkeenyaaf ati osoo jaartii xiyya taatee jirtu obboleessa kiyya jechuun shari'aa jee akkas. Obboleessa kiyya hin jenne baran qalaxan na dhageesse malee. Reefu jettee jirta maali? Hin jenne lakki. Lakki jettee jirta obboleessa kiyya jette. Ejjuudha waraabee. Yaasin namni nama waraabbataati nageetti ammanii. No, lakkoofka waan waraabbatani maali? Akka? Waan si gaafadhee si galee waanuma rabbiin jeen si gaafadhee bara. Amma fakkeenyaaf sossobuun hin feesu beektaa addunyaa kana si galee. Waan lafatti guutu miidiyaa gubbattis godhuu qabdaa jechuudha. Maali lafa godhaa maali miidiyaa irratti? Jechuun kan lafatti yoo nama gaarii taate miidiyaa gubbattis kabajaan kan eegamu. Si galee? Lafatti nama gaarii miti. No. Ati amma fakkeenyaaf akka daariiktii ol dubbisu jiru seetetti obboleessa kiyya naan jette. Garuu liibii gubbaa turte. Obboleessi jala si dhagaa. Obboleessoon jelaal koomentii illee ni yaadachiisti wallaa. Obboleessoo jettee obboleessoo jechuun maal jechuudha? Obboleessi takkaa miti. Obboleessoo jechuun maal jechuudha? Obboleessoo jechuun kayaani obboleessoo jechuudha malee obboleessa kiyya jechuun miti. Habba lama. Maali fakkeenyaaf obboleessoo jechuun maal jechuudha? Obboleessa jechuun kaagizuma kanatti haasa'u namni akkana gisee walitti haasa'u. Obboleessoon raadis kaawwan akkanaa kana waliin jaa malee yaani obboleessa kiyya jechuudha. Okay. Ana obboleettiin raadisiin sin jaa? Neesoo jaasu. Yaa dhugaa naaf itti saayibee. Ayyaanaa si balleessee bakka I'm so sorry. No, rakkoon qabu naaf itti saayibaa. Si galee? Eegaa teette si galee? Maaliif? Gaafa deemaddiifama. Maaliif jennaan dhugaadha. Silaa saayiban taane yookaan kaan immoo silaa jaartii namaa ta kabajaa qabdu ta rabbi irraa sodaattu ta akkanumatti miidiyaa gubbaatti quraana qaraatee yookaan kaan immoo fakkeessine silaa taate si galee waan jaarsi irra siin joo fi kana ni dhageessa ture garuu ati akkasii bitee jechuudha. Akkasuma kana ni sobe moo ragaa hojii haasofna? Ragaa hojii haasofna? Yoo ragaa hojii haasofne haasofuu hin dandeenya jechuudha. Yookaan kaan immoo si galee hin fakkeessin si galee ilmaan keetiif haadha gaarii ta'e si galee ilmaan keetiif kabajaa qabaadhu si galee ilmaan keetiif wareegama kafali si galee as gubbaa teessee chaappistik dibattee maarree minaamin no way hin barbaachisu osoo ilmaan kee rakkachuu jiranii si galee ilmaan kee maal dibatanii yookaan kaan immoo zeeta akkam dibatanii minaamin jettee gaafachuu jirta. Baatii meeqa yookaan kaan immoo amma meeqa akkasuma akkasitti. Takkaa gaafattee beektaa? Maal nyaatanii maal dhuganii? Kana jechuun dirqama asirra jiraas jechuun fayyaa bitan. Si galee akka haadhummaatti yookaan kaan immoo uumaaniiti waan jaamu jira namummaa si galee. Si galee maaliif baatii sagal gara baadhattee amal lama guddiftee si galee rakkattee ilmaan kana naatu siituu narra itti ilaalata malee anaa bitee jechuudha. Si galee? Akkasuma yoo ta'e? Baafadhu fitadhu akkaan cufadhu waan sirrii jiruun taa'ee. No, baafachuutti hin jiru bara waan ulwaan isimu jira maaliif ati nama rabbiiti nama rabbi sodaatu si galee akka rabbiin jeesanitti deeme jechuudha. Al madarasatul ummuudhaan si galee madarasaan haadha si galee saniifuu akka rabbiin jee akka shari'aan jette san
Sigale kabajaa fi godhi. Sigale waan rabbiin jeerraa fagaadhu. Waan rabbiin dhoorkaa godherraa fagaadhu. Sigale akkas. Abshirayya. Maaliif akkas jechuudha. Sigale. Abshirayya. Fakkeenyaaf shari'aan rabbii maal jette rasuulli sallallahu alaihi wasallam maal jedhe? Alayhi salatu wassalam. Hin baranne sangaafuu barannee himna faata hadiisa. Akkama kadhiyoo tana guutuu himu jirtu maalaati? Fakkeenyaaf. Hadiisa takkaa himu jira. Hadiisa takkaa numeen. Shari'aan islaamaa miti? Yaasin haasoytee fixattee. Nama hin fixanne lakkee ganaan haasoo. Ayyaan cufachuun fedhaa bakka feetuma nama radduu haasee yoo feetu. Maaliif cufatta fakkeenyaaf maaliif waa'ee hanga ammaatu haasoo jira? Sigale maaliif cufatta? Yeroo hedduu haasoo feeta. Maaliif eebitee dheessitaa fakkeenyaaf eebitee dheessitaa moo maali? Yoo eebii kee cufa dheessite yoon fi qaanii kee dheessite. Sigale. Yoo qaanii kee dheessite cufachuu ni dandeessa. Haasoo feetu hundi inni mana cufadhuu fanna eebii qabaddee takka eebii yeroo uffachu fedhee osoo hin taane akka namni tun qofadhe. Kabajaa keenyaaf jeetii laarraan tana. Fakkeenyaaf maal nu qoflan fakkeenyaaf maal nu laafatan? Haasooyte hedduu haasooyte nagaan bula. Nama kabajaa qabu sigalee. Kabajaan qabu sinjeere. Atiis baay'ee gubbaan sinjeere. No. Silaamataa kee gubbaate gannan buustu ture. Nama wajjin haasoo jiraame dhiiraa wajjin haasoo jiraame. Silaa kabajaa qabatte maal irratti ganna buusta fakkeenyaaf osoo dhiiraa wajjin haasoo jiru. An dhiiraan? Manni kun mana eenyuuti hin jiru? Manni mana keeti garuu kabajaa silaa naaf qabaatte na gadi buustu ture. Amma har'a fuudhin deema. Jazakallahu khairan. Baga nagee hanga mana kiyyaa dhufte. Waan jettu qabda. Cufa fin deema laayifii. Maal irraa jirtu rakkoon qabu haasoo maal rakkoo? Laaniin cufa laan dandoo laayifii seenee. Laa jechuun amma fakkeenyaaf ati waan shari'aa barachuu jirtaame? Barachuutiin jiru yaasin. Jechuun qaama fakkeenyaaf quraana faana barsiista waa'ee hadiisaa kanarraa dubbattaame? Amma waa'ee kana hadiisii akhbaara biraa ni qabda yaasin. Jechuun qaama fakkeenyaaf wayin si gaafachuuf adeeran. Ani waa'ee hadiisa irraa dubbisuuf hin dhufne waa'ee shari'aa irraa dubbisuuf hin dhufne takka baatii. Fakkeenyaaf yeroo iddoo ati gisee liivii irra teessu waa'ee shari'aa maarree kana dubbattaame? Koomentii kana dubbiseetu maqofluuf hin dhufe malee wala waa'ee hadiisa. Yeroo iddoo quraana qaraatanii waa'ee shari'aa kana dubbatta akkasii mire? Quraana dubbata. Maashaallah rabbiin asirraa jaalatu akkasii mire? Allahumma amiin. Liivii kee gubbatti waa'ee shari'aa maarree kana fa'aa dubbatta si galee. Quraana qaraataa hadiisa himtanii tafsiira fa'aa gootanii gaafii islaamummaan nama gaafatan akkasii. Saniifuu ati amma fakkeenyaaf waa'ee rasuulaa tiifi waa'ee rabbii kana fa'aa qaraata. Akka rasuulli jee fi akka rabbiin jeesanii buluu jirtaati. Karaan irratti bulu jiru sinin qaba karaan itti bulu ittiin jirre sinin qaba. Okay, maashaallah bareeda. Fakkeenyaaf ati osoo jaartii xiyya taatee jirtu obboleessa kiyya jechuun shari'aa jee akkas.